Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundeetti isin haa qabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoo kana kaleessan isinii hojjedhe dheetan yaadee dhiifama natti hin tolle jechuudha. Ammallee hojiirra jira garuu akka isin jalantaarra jedheeti kana nani hojjechuuf isinii yaade. Innis maalidha nama 340 boru gara Itoophiyaa akka deemudha jechuudha. As keessatti ammoo maqaa keessan isiniifan fida maqaa kanas as keessaa dubbifattanii waan isinirraa eegamu hundaa guuttanii achitti akka argamtanan isiniin jedha jechuudha. Akkasuma yoottan keessaniif sheer godhaa. Fakkeenyaaf maqaa as keessaa kan hiriyaa keessanii kan argitan yoo ta'e akka bira gahuun isiniin jedha. Hadaraa wal gargaaraa isinillee baay'ee waan nama gammachiisudha. Ani agarra jechuudha. Akka konsolaan bilookii ofirraa na godhallee isinitti himin jira. Kanan keessa deemee search godheeti kanan gadi buusadhu jechuudha. Kaleessa yeroo viidiyoo san isinii hojjedhu baay'ee tasfaa kan nama murachiisudha kanan isinii hojjedhe. Sababni isaa sila inni gadi post hin goonee fi waan zim jedheef jechuudha. Baay'ee eegine dadhabneeti. Kaleessa galgala inni kan gadhiise jechuudha. Sila yeroo sana ni kanan isinii hojjedhu garuu natti hin tolle jechuudha. Amma garuu maqaa akkuma jiruun as keessatti takka suuta isiniifan mul'isa. As keessa hin dubbifattanii kan hiriyoota keessaniif illee hin argitan waan ta'eef sheer walii godhaati boru gara biyya keessanii galuu dandeessanii nama 340 kun jechuudha. Ishii hordoftoottan tiyyaa akkuma argitanii kaleessa gadhiisame jechuudha. Wanti kun kaleessa gara galgalaati irratti yeroo san isin biraan ga'uuf natti hin tolle jechuudha. Akkuma konsolaan isin ibsu mokkoreettan illee tokko warra hin nageenyeef akkasuma warra karaa kiyyaan waan haarawaa wargi gadi isinii dhiisa jedhee waadaa isinii galeen simaachuu kazii bataaj የጠቀሱ ግለሰቦችdha. Amma maaliif dubbisuu dhiiseetumani waan isin barbaachisu hunda isinitti hima jechuudha. Maqaan keessan asii gaditti kan barraa'e waan gochuu qabdanii fi waan gochuu hin qabne kan inni jedhu jechuudha. Boru 28 Mee 28 bara 2020 sa'aatii ganama jechuudha. Ganama sa'aatii 2tti yookiin akka biyya kanaatti sa'aatii 8tti bakka ayiroopilaaniin itti bararutti argamuu qabdanidha kan inni jedhu jechuudha. Wanni sun gochuu qabdan ammoo tokkoffaa irratti yeroo dhuftan kafuula keessan shaffan maaskii fi guwaantii harkaa qabachuu qabdan jechuudha. Yookaan ammoo sanitaayizarii inditti takkamuu jedha. Waan isin barbaachisu waan dhibee kana ofirraa ittiin dhorguu qabdan isin barbaachisu qabattanii akka dhuftanidha kan inni isiniin jedhu. Lammaffaa irratti ganzaba geexii moobaayilaa fi wantoota gatii guddiidhaan bitame boorsaa xiqqootti qabachuu akka qabdanidha jechuudha. Sababni isaas boorsaa guddaa keessa gootanii yoo wantoonni kun isin jalaa bade nu halaafinnati yookaan ammoo itti gaafatamummaa hin fudhannuudha kan inni isiniin jedhu jechuudha. Sadaffaa irratti boorsaa lama qabachuu qabdanidha. Boorsaan tokkichi kiiloo 23 lamaan isaa kiiloo 46 qabachuu qabdan jechuudha. Kanaan olitti qabachuun dorgamaadha jedheeti kan inni isinitti himu jechuudha. Afuraffaa irratti ammoo በተጨማሪ simaachuu የሌላ boorsaa afuraffaa irratti maal jedha maqaa keessan kan asirratti barraa'een alatti yeroo dhuftan boorsa nama biraa qabdanii dhufuun sirma gongamaadha jedha. Kan nama biraa hiikaa nama biraa yookaan mootuyyuu meeshaa nama biraa keessaniin alatti namni isinitti ergachuu hin danda'amu jechuudha. Shanaffaa irratti ammoo darasanyii tikeetii ta'uu danda'a. Ja'affaa irratti amma maqaan keessan kan asii gaditti barraa'u kuniin sa'aatii fi qanii kan jedhametti argamuu qabdan jechuun kiyya sa'aatii ganama keessa sa'aatii 2 fi guyyaa namootiyyuu Mee 28 yani boru ganama jechuudha. Boru ganama sa'aatii 2tti akka biyya kanatti sa'aatii 8tti achitti argamuu qabdan jedha jechuudha. Torbaffaa irratti inni iddilii yaaganyachuu torbaffaa irratti iddilii yookiin ammoo carraa kana kan argattan akka of jala hin dabarsineedha jechuudha. Yookaan mootiyyuu deebitanii akka hin argannee fi carraa nama biraallee cufuu akka dandeessan dirqama itti fayyadamuu qabdanidha jechuudha iddilii argatu. Ishii obboleeyyan kiyyaa akkuma inni isinii ibsutti yaale wantoota nama irra isinii tuttuqe kana hundayyuu itti fayyadamtaniitiin tagibaa irra oolchuu qabdan jechuudha. Yoo dhuftan ammoo taraa quxurka jedhu kana jechuudha. Maqaa
keessanii fi lakkoofsa maqaa irra jiru akkasitti qabattanii yookaan mootuyyuu bakka isaan hiriira qabachuu qabdanidha. Kanan isiniin jedhu amma maqaa suutaan isinii dabarsa. Hiriyoota keessan illee sheer gochuu immoo hin dagatina. Kinoo akkuma argitanii akkanatti dubbifachuu dandeessan jechuudha. Hanga danda'ame hanga 340ti. Akkanatti suutaan isinitti mul'isa jechuudha. Waan danda'ameen wal gargaaruun baay'ee gaariidha. Isinillee wal gargaaruu jecha mootuyyuu sheer walii godhaati. Keessattuu carraa kana of jala dabarsitanii lammata akka argattanii deebitanii argannee fi carraa nama biraallee cufuu akka dandeessanii waan inni jedhe hundaa isinitti himeen jira. Yeroo achitti argamtan maaskii fuulaa fi gwaantii harkaa qabachuu qabdanii shaantaa xiqqaatti meeshaa wuddii kanneen akka moobaayilaa, geexaageexii, warqii ta'uu danda'a waa wuddiidhaan birriis kan harkaa qabdan shaantaa xiqqootti harka qabachuu fi shaantaa guddaatti ammoo shaantaa 2 kiiloo 23 akka qabattanii kan inni isinitti hime jechuudha. Kanaaf shaantaa nama biraa mootuyyuu sirma shaantaa nama biraa gara biyyaatti galchuu hin dandeessanii keessaniin alattidha. Kan inni isiniin jedhe jechuudha. Akkuma argitan maqaa kana yoo isin dubbisamuu dides yoo isin jala jara jechuudha. Iskiriinshuut godhattanii dubbisachuu dandeessanii. Hiriyoottan keessanii immoo sheer gochuu hin dagatina. Dhiifama guddaa silaa kaleessa galgala kanan isin biraan gahu ammallee yoo rabbi jedhe bararaan boru waan ta'eef hin dhaqqabdan. Kan akkanatti ol isin oofuu fi maqaa akka dubbifattaniif jechuudha. Kan keessanis yoo argitan kan hiriyoottan keessanis yoo argitanii hundaafuu viidiyoo tana olii sheer godhaa adaraa wal gargaaraa isinis. Nama 340 jechuudha.